ni araaramtu dirqama keessan araaramtan jaallattanii osoo hin ta'in dirqama keessan araaramtan isin waan maal taataniif hin araaramtu isin ilmaan abbaa gadaa lamaan hin araaramu waliigaltee dadhabanii sanyirraa abaarsa qabnaa nuti sababa keessaniin bara baraan kan dhumnuuf sanyirraa abaarsa qabnaa nuti timaatima waliin darbattan seetanii ilmi namaa akka baala mukaatti kan harca'u timaatimaa miti bar ilma namaati yookiin immoo zayituun amuuzii seetanii kan isin dhiiga qeerrootiin taphattaniif maal jechuu fixachuu dadhabne maal jechuu maalirra waliigaluu dadhabdan abbaan gadaas isiniin araarsu mootummaan addunyaa isiniin araarsu eenyu isin araarsore ahaa deebuu qabdan isin akka uummata Tigraay sanii dhumuu qabna dirqama akka Suuriyaa ta'uu qabna dirqama insaalfattanii ofii keessanitti insaalfattanii tokko immoo jira Affaariin dhufee obbo araaramuu dide maali araaramuu dide nurraa dhiisaa nuti hin beeknu bakka jirtu dhugaan hin beeknu rabbitu beeka nuti ummanni waan takka isinii himu ofii keessanii dhaqaa ol nyaadhaa malee nu dhiisaa nu dadhabne nu dhiisaa araaramtan araaramaa tokko ta'a nutti kotta araaramuu baattan dammoo isin lachuu nu bakka hin buutan eeni abbaa itti dhabne obboleessa itti dhabne dhimma isin haasoftan kana ummaa itti dhabne haadha itti dhabne harmee itti dhabne ilma dhalataa jiru itti dhabne isin garuu har'a hin araaramtan mootummaan addunyaas isin araarsuu hin danda'u abbaan gadaas isin araarsuu hin danda'u maa isin abaarsa qabdanii bararraa mee seenaa keessan qoradhaa akkanumaan ani yogguu takka jechuu qabsoon nu deemtu nu qabsoo akkamiiti osoo ilmi namaa waan qoratuu fi waan qabsaa'uu fi waan irratti qabsaa'u takka addaan beeke eenyurra qabsoofta eenyuuf qabsoofta addunyaa seera ittiin bulmaataa qabdi wanni isin beekuu qabdan jechuu seera ittiin bulmaataatiin ala afcaracarte yookiin immoo akka duraan shugguxiin dhuftee miti wanni silxaana qabatanii no sandiisi osoma akka jettanuutu wooboon cabsee biyya kan seenu taateeti silxaana hin qabatu maaliif hin qabanne seera jira seera addunyaan ittiin wal bulchitu jira ani waan jedheef osoo hin ta'in seera ittiin bulmaata qabdi eenyuuf kennamaa carraan kun isin martinuu yaaduu qabdan luka ol jalaa dhahuun duratti jechuudha alaa galanii walitti galan ambateen nu saalfachiisnaa bara baraan nu boochisnaa dadhabne nuti ummanni dadhabne boohuu dadhabne ganama maaltu uumame galgala maaltu yookaan nu fixa abboo addunyaa tanarraa haa galluuti wanni isin nurratti taphattaniif hin jirtanii maal isin kaayyoon keessan yoo dantaa uummata Oromoo taate dantaan uummata Oromoo tokkummaa keessan dantaa teennaaf yoo qabsooftan kinoo tokko ta'a nutti koottaa nutti kolfisiisan kaafaa waabaa OPP TPLF maaliidha kun maaliidha tokko ta'uu hin dandeettanii isin maal dhaabni Oromoon kaafaan Oromoof qabsa abaan Oromoof qabsa PP'n Oromoof qabsa maaliidha isin abaarsa qabdu sanyirraa maal taatan meetu nuti dhaabni Oromoo tokkichi kan nu filannoo jenne dhaabni Oromoo tokkichi ka isin waliigaltan nu filannu kami yogguu namni waa wahii isinii kennu addaan faca'uun isin abaarsa qabdanii sanyirraa moo maal jechuudha isin dantaa uummata Oromootiif yookaan qabsooftan taane maaliif tokko hin taane maafaan takka ta'uu dadhabdan isin maal tooni isin galcha hayyee seerri addunyaa isin waliin galchu ofii waliin galtan nu jidduutti nu fixxan dhumne nuti umman ganama ni boonna galgala ni boonna baanuun galluun baanu dees yoo amma wallahi billahi amma shugguxii matatti na tokkaasi addaan na firfirsi namni jecha kiyya kanarraa dantaa qabdan na dandeettan kootaati addunyaa tanarraa na galchaa kijibaaf deemtan isin martinu kabaje isin yaammamtanii miti akka nama tokko kabajaan dhaqxan wanni isin hin fixanneef maaliidha mootummaan biyyattis taanaan dantaa ummanni sun barbaadu waan sabaaf eega qabsaa'e wanti ummanni sun barbaadu maaliidha gaafii deebisuu qaba araaramuu diddee maal jechuudha isin eenyuuf qabsooftan nuti dadhabne ummanni wallaggaa dhumate timaatimaa miti wanni macaraqoo jiru achi ummanni duraan waraanaan dhumatu jira amma beelaan dhumatu jira maal yaadu jirtan maal ta'uu jirtan isin wal malee nama biraan arkine nu arkaa kinoo meena laala nu arkaa nu fixxanii nu arkaa isin ofii wal argitan nuun argine jidduutti nuti dhumanne ummaan dhumte haati dhumte ijoolleen dhumte ummanni Oromoo angaraana nyaata seenaa mootummaan kun isin irra gatee deemtu teennee ol arguuf jiranna Oromoo teennee ol arguuf jiranna jaarraa tokkoo fi walakkaa diinni isin gabroonfataa bahe isiyyuu ni dandeettan keessan garuu waggaa shan tursiisuu dadhabdan waan diinni isiniin jedhe ol baaftanii nurratti harkisiisuu jirtan salphadhaa gizee takka balleessuu obsaa fi
namni tokkollee balleessarraa bilisa kan ta'e hin jiru. Yoo xiqqaate waan jijjiirama addaa hanga fidu yeroo lama yeroo sadi carraa kennaafi warroonni miidiyaarraa as baatanii jettan kun maal kun daangaa san qabatee isin martuu nu fayyaddan nutti hin kijibinaa nuti dhuftanii tokkummaa Oromootiif qabsaa'uun dantaa Oromootiif qabsaa'uun tokko taataniiti. Kanaan ala lachuun filannu. Wallahi diinni dhufee nutti haa taphatu malee numatu isin lachuun filanne akkam. Lachuu isin lachuu bakka kennan buutan. Tokko ta'a nutti koota. Yoo tokko ta'uu dadhabdan immoo nurraa deema. Bakka akka duraan nuti gabrummaa beena gabrummaa kennan diina nu gabrumfate jennee haa jiraannu. Dhayxaniitiin luka ol jalaan dhahina. Maalii taphni akkana? Kun achi dhabee woboon kiyya akkas kun achi dhabee piippiin akkas maaliidha biltsiginnaan akkas nurraa dhiisi nuti. Nurraa dhiisi nuti nageenya biyyattii barbaanna nuti. Biltsiginnaan bulchee piippiin bulchee opinion bulchee abaan bulchee nuti nagaa hadhamne malee maqaan dhabne maqaa miti dantaa maqaan qabnu nuti dantaa nageenyaati dantaa nageenya Oromoo yoo ta'e dantaa nageenya biyyattii tanaa yoo ta'e tokko ta'a nutti koottaa. Maal faffaca'uun kun eessaa dhufteefi yooni dheebuu aangoo ka hin taane taate wanni isin takka hin taaneef maali natti himime. Atilleen Oromoof eega qabsoofte atillee eega Oromoof qabsoofte yeroo maa waliif hin kennine dabaree maa waliif hin laanne nuti. Maal jechuu diinni bara maraa nu kolfuu qaba. Ufiin waraansisee duwwaan nu waraanuuf deema. Maaltu Oromoo yaarraa dhufu jira? Maaltu ta'u jira uummata Oromoo irratti? Maaltu balaa hagam ga'uun nu eeggatu jira? Haa ta'u Eertiraan maal nurra dalagu jirti wanni biraa haa ta'uti. Uummanni Harargee maal keessa jira? Uummanni Wallaggaa maal keessa jira? Isin garuu walii galuu hin dandeettan. Like biyyaa alatti walii galuu hin dandeettan. It's a great shame. Wallahi saalfadha Oromoon. Oromummaa tan osoo dhiqatanii kan dhiqatan yeroo kanatti jechuudha. Maal jechuudha wanni akkana? Walii galuu hin dandeenye. It's a great shame. Ebelutu balleessee ebelu akkana dantaa maaliitiif akkas diddeebe ebelu nurraa dhiisisan nurraa dhiisi. Hin jiru wanni akkasii. Araaramtu tokko taatu kottu. Tokko ta'uu baattu immoo nu fixa rakkoon qabu. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah lubbuun gaafa dhalatte duuti. Isin martuu bakka nuun buutan osoo dubbadhuu du'a. Garuu wanni namni martuu beeku jechuudha. Gaafan mootummaan Abiyyi. Wallahi billahi dhimma sumuunii naa kaffalame yookiin nama kana gaafa takkallee arkeetii miti. Gin dhugaa dubbachuu waan qabuuf qofa. Gaafa namichi kun bakka kanaa ka'e garuu jechuudha. Yoo ifin afaaniin lafan arraabatiin mataa kanaaniin lafa deemaan ni arkitan. Afaaniin lafan arraabatiin. Namicha an Oromummaa kiyyatiin hin boona an ilma abbaa gadaati jedhatu Oromoo miti jettaniin as dhuftaniitiin bitamtuun marti jechuudha. Isin Haayile Sillaasee malee nuun ta'u uummata Oromoo Haayile Sillaasee hin jiraami ofii isaati Oromoo ta'ee kan Oromoo mataa gadi garagalche Minilikiin beektaniimi santu nuu ta'a. Abaarsa qabna natti fakkaate ana. Yoo xiqqaate bar namni diina Oromoon bar diina ofirraa deebisee ofii walitti deebi'ee odaa jalatti abbaa gadaa abbaa garaa jettaniin. Abbaa maali jedh maal jechuudha kun eessaa dhufe isin eenyu ol jirtan isin warra abbaa gadaatti ol beeytanii dantaa Oromoo maanguddoota Oromoo ol beeytanii ilmi abbaarra beeka zamanul akhirii bar nagaan naa jiraadha nuti nagaa haa barbaanna nagaa hin barbaaddaniimi deemaati ufumaa keessanii jechuudha nuti oboon illee bakka nun bu'u piippiin illee bakka nun bu'u kaafaa ollee bakka nun bu'u nuti Itoophiyaa keessa namni bakka nun bu'u takka illee hin jiru nuti nama abbaa hin qabne beeka namni ofii isaatii walii galuu hin dandeenye uummata Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Irra gadi jedhaa beeka ofiiyyuu waliin galle nuuf homaa nun gootan garuu nu fixu jirtan. Ibn kana jechuun isin osoo hin ta'in amma mootummaa addunyaatti iyyanna. Like addunyaa guututti isin iyyanna malee amma isin ofii kennaa isin farajuu hin dandeenye. Mootummaa addunyaatti isin iyyanna. Beekadhaa kana ammoo.